Tinfayu fi dawa nafkename Yesus da duga Innan tay boletti ka dhungoodhan nagaggabse Mamadoni kameeraan akkanumatti nurratti dhumessiniin jedhe hizbiin kameerumaan nu calallaa'e Yabe kameera boole akkanatti sitti daqqanaami xiqqaa guddaa moobaayilii sirratti maabiraatidha Yooyyaa harka fuune jirra jirtu maamiloota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamuu nagaha waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtan jechaa egaa akkuma beekamu chaanala eebbisaa entertainment irratti guyyaa guyyaadhaan viidiyoo qewwit jedhe finnee dhufna har'as viidiyoo adda ta'e tokko qabadheen dhufe maal inni jechuun keessanii nafu gaafan waggaa 10 turee gara biyya abbaa kootitti galuu Maammadoon kiyya booletti qalamu dhufeena ani yaamnelleedhaan sin ajaa'ibu oduma dhaga'ee dhufe natti fakkaata kaza faazariin achi jira mee faazaruma koo biratti natti maramika maalan godhane ofirraa darbuuf kabajaadhaaf rakkadhe dhiisu faazarii qaana'e mee eessa koo seenamee jooda doosin ta'e akkam gootu booletti waan akkanaas mudatee beeka garuu isa gaafa biyya kana dhufuuf xaarru gaafa biyya bahuudha jennu jechaadha Addis Ababa keessatti durriyyeen akkati namatu taalte nama qabattu tokko isa santu natti mul'ate kaza inni dhungoodhaan natti marame kameeraan akkanumatti nurratti hafe sunis nu waraaba indees bimaa nama waraaba garuu Itoophiyaa keessatti amma hansin ajaa'ibu namni odoodu ellee namni ol siqqabu hin jiru achumatti ittiin jetta dootii si jedhe namni bishaan sitti kennu hin jiru kameeruma akkanatti sitti qabata hunduu akkana deemus kameera kan achi deemus kameera kan gadi deemus kameeruma dhuma sitti qabu malee hizbiin keenya namni tokkicha dootachitti tibbin jettee kuftee ol si qabu hin jiru boolee keessatti moo habee kameera boolee keessa san garuu eeyyama abbaatiin dhala waraabu kuyya akka miti naante ani garuu sirrii mitiin jedhe dhowwamuu qabu wanni akkasii sun abbaa'oon nama nan tasii namni waan buru hamilee isaa miidhullee ta'e fakkeenya amma nama dhukkubsatu nama dhibee addaatiin qabamee dhukkubsatu tokko faa akkasitti waraabanii gaafa namni sun fayyee jedhee viidiyoo san immoo miidiyaa irratti yoo argu akka maamileen nama sanii caba yaaddanii beektu garuu calqisee maa nama waraaba uummanni keenya kun eeyyama abbaa tokko eeyyamsiisuun dirqama si waraabu sin hin dabbaru akka warra hinoo intarviiyuu karaarra asfaaltii irra gaafa deeman ijoollee asfaaltii irratti intarviiyuu nama godhasan akkasitti yoo nama gaafatanillee rakkoon qabu nama hin dabbaru inni garuu callisee si kameera sitti qaba sunis asii sitti qaba akkamitti jaarsa keetu dhungattu hin jiru boolee keessatti yoo yaaddeeyyuu hoo innaa har'a gorsa wayii isinii qabadhee dhufe shamarran keenya jechaadha gorsi sunillee waa'ee biyya galiisaati irratti tokkoffaa biyya galuudhaaf karoora tokko cimaa qabachuu qabda hojjettee birrii kee ebeluu kiyyaa obboleetti tiyyaa obboleessa kiyyaa akkoo kiyyaa akaakilee kiyyan jedhin gaafa ati biyya kanarraa gadi galte namni birrii sumunii cabduu sii kennu hin jiru eessa jirti mucoo sun namni jedhee quba kee qabaatu hin jiru kophuma kee achumatti teecha siin jedhe kophuma kee namni kana nama moosareedhaa siin jedhu hin jiru hin jedhe innaa wanni isin gochuu qabdan mallaqa keessan qabachuu gaafa gadi buute waan itti sochootu mana tokko ijaarrattee qabaachuu qabda malee yoo ati waa hin qabaatin warri har'a siifira warra har'a guyyaa irra onlaayinii kidhamu baddeessa hidhatte maal taate lubbuu keenya obboleessis hiriyaanis firris ollaanis daawwanee si gaafatu gaafa ati garuu asii gadi galtee rakkoo tokko keessa buute eessa jirta jedhee namni si ilaalu hin jiru laa የት ነሽ ብሎ የሚጠይቅሽ ሰው የለም ስለዚህ ብርሽን ያዢ ያንቺ የሚሆን የሆነ ነገር ግዢ ገቢ የምትገኝበት የሆነ ነገር በቃ መኖር አለብሽ ስለዚህ ተጠንቀቁ ሴቶችዬ ተጠንቀቁ ነው የምላችሁ ምክንያቱም ብራችሁን ሳትይዙ ወዲ ሀገር እንዳትገቡ ጋር ቢያገሉ ሂንካሮርሲን አላ ኦ ካሮርፋተ ታናኒ ሞ መለቀቂ ነማን እርጊን እበሉ ኮዋን አከና ጎዳዱ እበሉ ፈን ፈተ ቢቴጋል እበሉ ፈን ጫማ ቢቴጋል በለ ቢትና ተካፉ ሲጀመር ፈተ ቢየ ከናፉቴ ነማ ከኑዳ ናምኒ ጨፍፉ ጨርቂ ተንፉኛን እንጠረጋቱ ሲዲንጀ ፉሪት እንጠረጋታ እንጂቡ ጨርቂ ቢየ ከናገልተ ኢትዮጵያ ትፎክስ ሰልባጄ ፈካት
carqiin Itoophiyaa biraandii ana jedhetu jira laal original ha isa asii walitti laqqam goone galdu kana seetanii kanaafuu hundi teessaru xanqaq of godha xanqaq gootanii beekuu qabduu siniin jedha maalifi akka wangale maalan hojjedhallee karoora baafadha amma ijoolleen baay'ee wanni kasaaraa keessatti kuftee biyyallee galtee biyyarraa biyya namaatti deebi'u lammaffaa karoorfaatu tokko sababa tokko sinitti tokkoffaa asiini mallaqa hoo birri 500 akkaawuntii keenyarraa qabaanne galleetti dhaqnee kaaffee wayii bannaan kiraa birri 3,000 fuunee gorfaatu akkitti kiraa san ji'atti 3,000 kaffaltee wanni gurgurtu suni bootisii faansin raayyuun bitamu namni hundi isa barateera san warra dambanyaa malee nama haaraa haga si baranitti kasaara si gashaa waan akkasii hin hojjetini lammaffaan immoo suuqii hojjechuu osoo hin taane galtee bootisii banuu osoo hin taane galtee kaaffee banuu osoo hin taane galtee mana nyaataa banuu osoo hin taane hojii kamiyyuu itti karoorfatte taanaan deemitii nama jala qaxarame mallaqa kee qabdu sanii kan ji'a tokkos haa ta'u kan ji'a lama birri bakka ji'a 3 ji'a 4 akkas barumsa fudhu mallaqa keessan lafa godhu 300 haa ta'u 200 haa ta'u 500 haa ta'u miliyoona tokkos haa ta'u haga qabdu san lafa godhadhu lafa godhadhuuti deemi kaaffee namaa keessa waan hojjechuu karoorfatte mana uffataas haa ta'u mana uffata aadaas ta'u akkasumas mana bakka fedhe haa ta'u so bakka kamuyyuu hojjechuudhaaf karoora qabda taanaan ati uffatas ta'e waan feete deemi waan hojii akkasii nama qabu jala qacarame nama irra ture nama yeroo dhiyooraa hojjetu nama gabii guddaa qabu argite isaan jala qacarame hojjedhu mindaa keessii filakkaawwama barumsa sirraa fudhatta akkamittoo gurgurame tirfii qaba akkamoo godhame kasaaraa qaba waan jedhu barnoota irraa fudhaa kazaa barumsa fudhattanii gaafa kaatan barnoota fudhattanii gaafa kaatan irraa bu'aas miidhas hin bartu maaltu nama awwaadha maaltu nama kuffisa waan jedhus hin barattan jechaadha kanumaaf kan irraa barattee gaafa kaate kan mataa keetii banachuu dandeessa shooppillee deebi'emmoo waan safara nama sirriitti hojjetu saniin hojjeti waan addaa tokko ta'e hojjedhu keessattuu amma dubartoonni keenya hin bakka hojii tokko hin tuffanna shiroo fa'aa hojjechuu hin tuffanna shiroon yeroo amma akka namni foon bitachuu jireenyi qawu jettee dila foon qaala'eera shiroo ta'e hojjettee biteen midhaan baadiyyaa irra gizee midhaan dhahamee galfamusa midhaan shamattee lafa kaawwattee daaskistee biddeen toshitee shiroo ta'e chabachabdela biddeen toshitee biratti salaaxa minaamina murtee salaaxa maankaa tokko irra buustaa fi bishaan qulqulluu isaa bishaan bombaa jookiidhaan giccee burcuqqoo tsadaa jetteen bireen daraddartaa haabtaami si ga'uun jirula namni keenya waa tuffanna hojii xixiqqaan bakka akka waan guddaa taane har'a molkaanee helikooптara bituuf xaar har'a molkaanee abbaa duula bituuf xaar har'a molkaanee fooqii 5 bituuf xaar kas ta'uun qabula karoora qabaachuu qabna waan hojjechuu yaane kamuu keessatti karoora qabaachuu qabna yoo karoora hin qabdu ta'e namni karoora hin qabne akka karaatti kufu beektu garuu tokkoffaa shaanxaa harree gurguddaa shaanxaa gurguddaa kana baannee gara Itoophiyaa galuun dursa yaadota gurguddaa qabaannee galuu qabna kanuma maaliif yaada gurguddaa hoo qabannee biyya keenya galle nu fayyada malee nu miidhu kun immoo maalichi mataa keenya balleessa inna akkasiniin jedha dhugaa shamarran keenya karoora akkasiisan qaqqabadhaa galaa cal'isnee gara biyyaa galle biyyatti gaafa asii galte haga torbii takka hasii bool irraa qabanii haga mana maatii geeggeechuu bar minxaaf irra si oofanis siin jedha moobaayilii keessii baatu boorsaa keessii baatu jakkeetti keessii baatu odoo danda'anii akkanatti ol si fuudhanii si baachuuf ta'uun jedhe uummanni maatiin keessa haga torbaan tokko haga torbaan lama akkas torbaa sadii jaalalleen keessilaa si malee addunyaa namtuu hin jirtu gaafsan si malee dubartii takka itti mul'attu si malee namni dhalatee hin jiru siin jedha gaafa sanitti akka torbii lamaa sadii haga ji'a tokko karaa maatiidhaaf illee atillee keessummaadhaafuu gadi hin baatu itti wal arguun itti cimaa bakka darbaa wal agartaa
Bexaam kabbaadidha isaaf yooti fatanaa lammaffaadha jechuudha. So shamarran keenya wantoota akkasii kana beekaatii galaa karoora tokko baafadhaa galaa yoo manallee qabnu jettan rakkoon qabu manni hojjetteellee bituu dandeessa adeemsa keessa mallaqa bitadhu lafuma duwwaallee ta'uu bitadhuuti irratti illee ijaaruu dandeessa jala jala akkasumas immoo dhaabbata mootummaan kaffalee kana mallaqa isaatitu baay'ee guddaa ta'e malee DM real estate timir real estate akkasumas immoo OB real estate kun mana ji'a waggaadhaan kafaltu hin jira mallaqa akkasii garuu mallaqa gabii akkasii argachuu waan hin danda'amneef hin cimaa hojii si baasu tokko karoorfachuu amma fakkeenya ijoolleen asii galtan hojii akkamii akka hojjechuu qabda sinittan hima keessattuu dubartoonni keenya hin tuffatin ala aannan elmu sa'a faranjii san galabaa isaa bituu sin ajjeesaa nyaata isaati succima malee isaanuun jiraatta sa'a faranjii san elmitee lukkuu mana kee bakka amma safar magaalatti xiqqoo dhiyaatu lafa bakka lukkuu handaaqoon torsiifamu kireeffattee maashinii handaaqoo falafalchiisullee kireeffatteellee barbaadde yoo dandeesse bitachuu dandeessa yoo bitachuu dandeesse immoo kireeffattee hojjechuu horii aannanii amma gabii guddaa qaba jedhu warroonni hojjechaa jiran gabii guddaa qaba jedhan horiin aannanii horii faranjii horii lama sadii bitatte taanaan qallaba isaatis rakkisa malee gabii ana jedhamne qaba jedhan kanaafuu karoora akkasii qabaadha karoora akkasii san itti cimaa karoora malee hin galina galtanis immoo birrii qaba jettee waa tokko hojjechuuti seeni karoorfadhu barumsa fudhu dura waan immoo horsiisa lukkuutillee yoo ta'e lukkuun maal barbaadde akkaataan ammayyaati nyaata bishaan ishiidha kennuun akkamitti jala xarabuun akkamitti akka qorichoonni nama fingilii yeroo baay'ee biyya keenyatti handaaqoonni xaraddi fingilii sanii qorichoonni hin jira qorichi akkamii kennamaaf qorannoo doktoroota faana horii beelladoota kana nyaata akkamitti isaan barbaachisaa aannan sa'a meeqatti elmamu dandeettii akkanatti harma gadi qabnee harkisuu dandeettii qabna nu amma akkana waan nutti jiidhe akkana godhanna harma elmuu dandeenya dandeettii akkasii qabna waan jedhu beekuu qabdan malee biyya galee maalan hojjedha galeen heeruma bakka jaarsi na haa jiraachisu jaarsi hirkattummaa laal baqadhu teecha isa birriin eeggate birrii eeggannaan hin raggaxamtaa hin tuffatamtaa sin kabajuu anatu birriitti kenna teechituma nyaatti siin jedhaa eeguma feesi jaallatee si fuudhullee yeroodhaafi malee sana booddee si jijjiirramaa ala masha'uu jammaraa ala buluu jammaraa uffattuun bareeddu siin jedhaa dhiqattuun urgooftu siin jedhaa yoo ati immoo of qaqqabdee zinnix jettee uffattee miidhagiin kabajni hin jiru kanaafuu inni cimaan ati gochuu qabdu kana ijoodha kana wantoota kana ijoo kan yoo hojjette zinnix jettee hojjettee of jiraachisuu dandeetta harka dhiira sin eeggattu hirkattummaarra sin jiraattu of dandeettee hojii mataa keetiitiin deemta jechaadha innaa kanuma isiniin jedha waan dhaggeeffattaniif galatooma viidiyoo biraatti nanga walitti deebinutti turtii gaarii viidiyoo gorsa adda addaa qabadhee gara fuula duratti gorsa isin ijaaruu danda'u gorsa isin karaa ittiin deemuu dandeettan keessattuu qimamoota mana madaamitiif ergaa gurguddaa qabadhee dhufeen jira sheer godhaa viidiyoo kan akkasiin bira ga'e